Taateewwan ijoo torban kanaatiin TPLF lola marsaa lammaffaadhaaf diinota Itoophiyaatii wajjin gurmaa'uudhaan biyya irratti labsuudhaaf Itoophiyaadhaatti qaala'insi jireenyaa daran hammaataati jira. Ameerikaadhaa fi Iraan walaleeluu itti fufaniiti jiru. Akkam jirtan hordoftoota keenya, kun taateewwan ijoo torban kanaati. Taateewwan ijoo torban kanaa kan isinii dhiyeessaa jiru an Uudii Musaati. Kallattumaan gara taateewwan ijoo torbaaniitti dabara. TPLF lola marsaa lammaffaadhaaf biyya irratti labsuudhaaf jira. Gareen TPLF diinota Itoophiyaatii wajjin ta'uudhaan lola marsaa lammaffaadhaaf biyya irratti labsuuf deemsarra jira jedhame. TPLF humnoota mootummaa Itoophiyaa akka diinatti ilaaluu wajjin waliigaltee tumsa waraanaa tolfatee jiraachuun isaatis ibsameeti jira. Kaaba Itoophiyaadhaatti waraanni deebi'ee eegale sodaa jiru yeroo dabalee jiru kanatti ammoo TPLF humnoota garaagaraa wajjin tokkummaa tolfachuudhaan waraanaaf qophaa'uu isaa ibsa baaseen addeesseeti jira. Tigraayitti bulchiinsi yeroo ministeera muummee Abiyyi Ahmadiin muudame diiguudhaan aangoo kan dhuunfate gareen TPLF yaaddoo waraana mootummaa federaalaa irraa itti aggaamamu isaa ibsuudhaan kana ifirraa qolachuudhaaf ammoo humnoota alaa dabalatee humnoota biyya keessaa mootummaa Itoophiyaa afaan qawweetiin dura dhaabbachaa jiranii wajjin tumsa waloodhaa tolfachuu isaa gareen Dabratsiyoon Gabrame durfamu Maqaleerraa ibseeti jira. Komiin gama mootummaa federaalaatti irratti dhiyaataa jirtu akka akeektutti humnoonni TPLF kanneen Maqalee mandheeffatan garee humnoota biyya alaa kanneen mootummaan Itoophiyaa akka diinatti ilaalu Egypt, Eertiraadhaa fi Suudaanii wajjin illee tumsa tolfateeti jira. Biyya keessarraa ammoo hidhattoota naannoo Oromiyaa keessa socho'anii fi naannoo Amaaraa keessa socho'anii wajjin waliigaltee tolfateeti jira jechuudhaan komiin mootummaa federaalaatirraa yeroo garagaratti itti ka'aa turuun isaanii yaadatama. TPLF irra deddeebiidhaan mootummaan federaalaa waliigaltee Piriitooriyaa cabseeti jira jechuudhaan himataa akka ture waggaa ta'u faalluma kanaatiin ammoo mootummaan federaalaa gareen TPLF hawaasa Tigraayiif bu'uura waliigaltee Piriitooriyaatiin nageenya akka hin buuneef taasisuudhaan waliigaltee Piriitooriyaadha dantaa dhuunfaa namoota muraasaatii fi garee TPLFtiin waliigaltichi diigamee jiraachuu ibsaa turuun ni yaadatama. Mootummaan federaalaa ammoo ibsaa TPLF kenne kanarratti haga ammaatitti deebisaa kan nurraa qusateeti jira. Magaalaa Burraayyuutitti kan gaa'ilaa guyyaadhaa gara guyyatti dabalaa jiraachuun ibsame. Bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Burraayyuutitti ilmiin dhaddacha irratti baay'inaan Burraayyuu irratti keessummaa jiru keessa waldhabbeen gaa'ilaa isa guddaa ta'uu isaa pirezidaantiin mana murtii aanaa kutaa magaalaa Burraayyuu himaniiti jiru. Mana murtii olaanaa Shaggaritti pirezidaantiin mana murtii aanaa kutaa magaalaa Burraayyuu obbo Takkaalanyi Jifaaraadha gaazexaa Bariisaatii wajjin turtii dhimmicha irratti taasisanii turaniin akka himanitti hiikkaan gaa'ilaa yeroorraa gara yerootti Burraayyuu keessatti heddummaachaa dhufuu ibsaniiti jiru. Gaa'illi kabajamaa ta'us akka feetee fi miiraan guutamanii walitti dhufurraa kaka'ee umriin gaa'ilaa gabaabbachaa jiraachuudhaaf kan wal fuudhanii maatii horatanilleen faffaca'uudhaan waliikaa jiraachuun isaanii ibsameeti jira. Akka aanaa kutaa magaalaa Burraayyuutitti dhimmoonni irra deddeebiidhaan dhaddacha irratti baay'atan waldhabbee gaa'ilaa ta'uun isaatis ibsameeti jira. Isa kanaaf sababa jaanii kakaasan takkaan wal qoratanii seeraan wal fuudhuu dhabuu yookaan ammoo erga wal fuudhanii miidiyaa hawaasaa sirnaan fayyadamuu dhabuun shakkii uumamurraa kan ka'edha jedhamuudhaan ibsameeti jira. Waliikkaan gaa'ilaa kanaan maatiin facaatii jira, qabeenya immoo waliin horatanis ilmaan isaaniitiif osoo hin oolin faffacaatii jira jechuudhaan ibsamee ka jiru waggaa ta'u qisaasamni dinagdee akkasumas ammoo gaagaamni hawaasummaadhaatiif lammiiwwan saaxilamaa jiraachuunis ibsameeti jira. Burraayyuun irra jireessaan dargaggootaan kan guutamte waan ta'eef jecha rakkoo kanaaf saaxilamaa ta'uu himanii miiraan oofamanii gaa'ila dhaabanii hin qabnetti seenuudhaan dura irratti mari'achuudhaan waliigaltee seeraa qabaachuun dhimma murteessaa ta'uun isaatis ibsameeti jira. Namni maatii ta'e walitti dabalame itti fayyadama miidiyaa hawaasaa seera qabeessaan jechuunis ammoo karaa gaa'ila isaanii waliin walitti hin buuneen tajaajila barbaachisu irratti argachuu osoo qabu fuudhaa fi heeruma booda namoota biroo wajjin wal baruudhaan wal qabate wal shakkii uumamuun umriin gaa'ilaa gabaabbachaa jiraachuun isaatis kaasaniiti jiru. Gaa'illi kunuunsaaf waliif yaaduu fi egeree dhalootaa dhufuuf itti gaafatamummaa fudhachuu akka ta'es lammiiwwan hubachuu akka qaban ibsameeti jira.
Abbaan intala isaa gudeede hidhaa waggaa 9 fi ji'a 3tiin adabameeti jira. Abbaan intala isaa ganna 20 gudeede hidhaa waggaa 9 fi ji'a 3 itti murtaa'eeti jira. Miidhamtuun Hannaa Girmaa barattuu kutaa 9ffaa yoo taatu abbaa ishee Inspektar Girmaa Geetaachootiin gudeedamuudhaan yakki irratti dalagamee jira. Yakki kun ammoo kan itti raawwatame aanaa Abbayyaa lixaa ganda Birbir torba jaamu keessatti akka ta'e ibsameeti jira. Akka gabaasa communication aanaa Abbayyaa lixaatitti himatamaan Girmaa Geetaachoodhaa jaamu qawwee mootummaan hojiif kenneen intala isaa tana doorsisuudhaan gaafa guyyaa 6 baatii 9 bara 2018 galgala naannoo sa'aatii 2tti osoo mana keessatti buna danfistuu gara kutaa ciisichaa geessuudhaan humnaan walqunnamtii saalaa raawwachuun isaa ibsameeti jira. Iyya gargaarsaaf miidhamtuun dhageessisteen ollaan gara bakka balaan kun itti dhaqqabeetitti ariifannaadhaan sagalee miidhamtuu irraa haala jiru mirkaneessanii dhimmicha poolisitti gabaasaniiti jiru. Poolisiin erga bakka ga'ee booda ammoo yakkammaa qabuudhaan qorannoo isaa xumuree dhimmicha mana murtiitti dhiyeesseeti jira. Dhumarrattis manni murtii aanaa Abbayyaa lixaa dhaddachaa geggeessee tureen himatamaa kana hidhaa cimaa waggaa 9 fi ji'a 3tiin adabeeti jira. Itoophiyaadhaatti qaaleensi jireenyaa daran dabalaa jira. Itoophiyaatti qaaleensi gatii kan waggaa 13.3 ga'ee jiraachuun isaa ifoomeetti jira. Biyyattii keessatti qaaleensi jireenyaa wayita mootummaan gabbu'aa akka jiru ibsaa turetti daran hammaataa jiraachuun isaa ibsameetti jira. Gatiin midhaaniitis dabalaa jiraachuun ragaan kan mul'isu waggaa ta'u jiddugalaan hammi qaaleensa gatii waggaadhaa kan Itoophiyaa kan ji'a caamsaa bara baajata 2018 keessa ol ka'uudhaan harka 13.9 ga'uun isaa gabaasni tajaajila Staatiksii Itoophiyaa ifoomseetti jira. Gatiin midhaan nyaataa hedduu ol ka'uudhaan ammoo qaaleensi jireenyaa daran akka dabaluuf sababa guddaa ta'uun isaatis ibsameetti jira. Tajaajilli Staatiksii Itoophiyaadhaa akka jedhutti qaaleensi gatii kun ji'a dabre keessa harka 11.7 bakka ture irraa gara harka 13.4tti ol ka'us bara baajataa 2017 keessa ji'a caamsaa keessatti harka 14.4 kan ture irraa gadi bu'ee jiraachuu isaa himeetti jira. Itoophiyaa keessatti qaaleensi kun ji'a gara ji'atti harka 1.7 ol ka'aa jiraachuun isaa kunis ammoo kan ibsame hoggaa ta'u bara dabre ji'a wal fakkaataa keessa harka 2.2 kan dabale ture. Itoophiyaatti jijjiiramni dhibbeentaa waggaa qaaleensa jireenyaa biyyattii keessatti ji'a caamsaa bara baajataa 2018 keessa dhibbeentaa 13.9 ga'ee jiraachuun isaa ifoomeetti jira. Mootummaan gama isaatiin ibsa yeroo garagaratti kennaa tureen ammoo qaaleensi jireenyaa gabbu'aatii jira jechuudhaan ibsaa turuun isaa ni yaadatama. Himatamtoonni dhugaatii Miriindaa irratti gatii dabalan hidhaadhaan adabaman. Godina Wallaggaa lixaa bulchiinsa magaalaa Gimbii ganda Gaaddisa Odaatitti himatamtoonni dhugaatii Miriindaa irratti gatii dabalan hidhaadhaan adabamaniiti jiru. Godina Wallaggaa lixaa bulchiinsa magaalaa Gimbii ganda Gaaddisa Odaa hoteelaa Faamilii Jaamutti gaafa guyyaa 10 baatii 9 bara 2018 shakkamtoonni maqaan isaanii tokkoffaan Amdee Tigistuu Shawaa Jaamu abbaa iyyama daldalaa hatee lammaffaan ammoo Jiituu Kabbadeedhaa keessummeessituu hoteelichaa yoo ta'an gatiin Miriindaa tokko qarshii 70 ta'ee osoo jiru badhaadhina hin malle argachuudhaaf jecha qarshii 10 itti dabaluudhaan Miriindaa tokko qarshii 80tti gurguruu isaanii hordofee to'annoo jala oolaniiti jiru. Sakatteensa daballii gatii nyaataa fi dhugaatii irratti taasifameen yakkamtoonni kunniin waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Gimbiitti eega dhiyaatan booda abbaa alangaa aanaa Gimbiitii fi qorataa poolisii waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Gimbiitti wajjin ta'uudhaan dhimma kana eega qulqulleessanii booda abbaan alangaa aanichaa mana murtii aanaa Gimbiitti himatamtoota kana irratti himata banuu danda'aniiti jiru. Manni murtii aanichaa ragaa bitaa fi mirgaa eega laalee qulqulleeffateen booda himatamtoonni ofirraa ittisuu waan hin dandeenyeef balleessaadha jechuudhaan dhaddacha gaafa guyyaa 15 baatii 11 bara 2018 ooleen himatamaa tokkoffaa adabbii hidhaa waggaa tokkootii fi qarshii 1,000tiin adabee ka jiru waggaa ta'u himatamtuu lammaffaa ammoo adabbii hidhaa waggaa tokkootii fi qarshii 3,000tiin adabeeti jira. Adabbiin hidhaa himatamtoota kanarratti murtaa'ee jiru ammoo wayita qaaleensi jireenyaa Itoophiyaa keessatti daran dabalaa jiru kanatti adabbii barsiisaadha jaameeti jira. Ameerikaa fi Iraan walaleeluu itti fufaniiti jiru.
Ameerikaan Iraan irratti haleellaa haaraa raawwachuu isii beeksifteeti jirti. Doonaald Tiraamp Iraan adaba yoo godhate yoo nagaan ta'e isiidhaaf wayya jechuudhaan Iraan akeekkachiisaa akka jiran yeroo ta'u, Iraan ammoo akeekkachiisa pirezidaantiin Ameerikaa kennaniif kana tarkaanfachuudhaan dooniiwwan daldalaatii fi dooniiwwan tajaajila garagaraatiif ulaa Hormuz keessa qaxxaamuran irratti haleellaa raawwattuu cimsitee itti fufteeti jirti. Pirezidaantiin Ameerikaadhaa haleellaa Iraan ulaa Hormuz keessatti raawwattuuf tokkoon tokko dooniiwwan Iraan Hormuz keessatti haleeltuuf maallaqa Iraan ka ugguramee jiruun kafaltaa akka bakka buusan ibsaniiti jiru. Ajajni jiddugaleessa waraana Ameerikaadhaa CENTCOM Ameerikaan bu'uuraalee waraana Iraan irratti fulleeffachuudhaan yoo Iraan adaba bitachuu baatte cimsitee haleeltu ta'uu isaa ibsanii ka turan hoggaa ta'u, humni waraana Iraanii fi buufataalee waraana Teheraan kanneen dandeettii dooniiwwan ulaa Hormuz keessaa qaxxaamuran haleeluu qaban irratti qiyaafachuudhaan Peentaagoon haleellaa raawwachuu cimsee akka itti fufu ibseeti jira. Humni waraana Iraan haleellaa ulaa Hormuz keessatti raawwaturraa yoo ifin qusanne ammoo bu'uuraaleen misoomaa biyyattiin qabdu hundi haleelaman ta'uun isaanii ifoomeeti jira. Humni eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan ammoo haleellaa Waashingtan isaan irratti raawwattuuf buufataalee waraana Ameerikaa kanneen baha jiddugaleessaa keessa jiranii fi kanneen galoo galaana Arabiyaa keessatti argaman irratti qiyaafachuudhaan haleellaa ka jiru hoggaa ta'u, haleellaan humnoonni waraana Iraan buufataalee CIA Ameerikaadhaa kanneen baha jiddugaleessaatii fi biyyoota galoo galaana Arabiyaa keessa jiran irratti raawwachaa jirtu ammoo eeruu Raashiyaan kenniteefiini jechuudhaan Ameerikaan shakkii guddaa keessa galtee akka jirtu ibsaati jirti. Iraan waliigaltee Ameerikaa wajjin taasifte sababni kabajuuf tokkolleen akka hin jirre afayaayin Iraan Muhammad Galibaaf miidiyaaleef ibsaniiti jiru. Pirezidaantiin Ameerikaadhaa gama isaaniitiin ammoo Iraan torbaan dhufu mariidhattiin deebitu taanaan bu'uuraaleen misooma biyyattiidhaa daaraa akka godhan dhaaddachaa turuun isaanii ni yaadatama. Waashingtanii fi Teheraan waliigaltee wal hubannaa addaan kutuudhaan guyyoota 13ffaadhaaf walaleeluu itti fufaniiti jiru. Egaan hordoftoota keenya taateewwan ijoon torbaan kanaa kan qabannee isinii dhiyaanne kanumaan raawwateeti jira. Nagaan naa tura. Fayyadaa.